Gamtaan Awurooppaa marii Masrii waliin Beeljiyeem Biraasiilsitti taa'ee booda ibsa gaafa onkololeessa 22 bara 2025 baaseen dameewwan garaagaraa irratti Masrii akka tumsu ibsa waloo qabxii 23 qabu baafatanii jiru. Dhimmoota ibsa waloo kana keessatti irratti kan xiyyeeffatan mirgi itti fayyadama laga Naayil irratti Masriin qabdu yoo ta'u, kunis yaada dantaa fi faayidaa biyyoota yaa'a laga Naayil ka'anii guutumatti moggatti baasuu isaanii mul'isa. Biyyoonni yaa'a laga Naayil 11 osoo jiranuu ibsi waloo kun garuu dhugaa jiruu fi mirga biyyoota kaanii dagatee jira. Gamtaan Awurooppaa dhimma Masrii waliin jiru irratti Itoophiyaa moggatti baasuun adeemsa akka nama mufachiisuudha kan jedhe ibsi kun. Ibsi waloo kun walumaa galatti loogummaa, jibbansaa fi dabummaa Itoophiyaa irratti qaban kan mul'isuu fi hariiroo gaarii Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa jidduutti waggootaaf ture kan faalleessuudha ja'a ibsi embaasiin Itoophiyaa Biraasiilsi jiru kun baase. Ardiin Awurooppaa biyyoota laggeen daangaa ce'ee hedduu qabu ta'ee osoo jiruu gamtaan Awurooppaa seera itti fayyadama bishaanii idil-addunyaa haala kanaan sarbuun qaanessadha jechuun qeeqee jira. Ibsi waloo kun waliigalteewwan idil-addunyaa dhimma bishaanii irratti jiran kanneen akka waliigaltee walta'iinsa biyyoota yaa'a laga Naayil kan faalleessuudha ja'a ibsi embaasii Itoophiyaa Biraasiilsi jiru kun. Akkasumas seera itti fayyadama qabeenya bishaanii kan faalleessuu fi gahee olaanaa gamtaan Awurooppaa dhibdee biyyoota kaanii jaarsummaan furuu keessatti ba'achaa ture shakkii keessa kan galchuudha ja'an. Marii dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti gamtaa Afrikaa jalatti geggeeffamaa ture keessatti taajjabaa ta'uun kan hirmaataa ture gamtaan Awurooppaa iccitii jiru hunda osoo beekuu ibsa qaama kaan mobbatti qabu baasuun isaa ka'anii ta'uu ibsi dama embaasii Itoophiyaa Biraasiilsi jiru kanaan ba'ee ni eera. Hunda caalaa Itoophiyaa kan mufachiisee dhimma hidha haaromsaa irratti qabxii ibsa waloo kana keessatti eerameedha. Ibsi waloo kaartii 23 qabu kun dhimma qabeenya bishaanii irratti gamtaan Awurooppaa Masrii waliin qindoominaan akka hojjettuu fi akka deeggartus eeranii jiran. Gamtaan Awurooppaa biyyi kaaba Afrikaa Masriin jiraachuuf laga Naayil irratti akka hirkattu sirriitti hubata kan jedhus ibsa waloo isaanii kana keessatti eeranii jiran. Mirgaa fi dantaa itti fayyadama bishaanii Masrii eegsisuu irratti gamtichi kutannoo isaa itti fufaa ja'anii jiran. Waa'een hidha Itoophiyaas as keessatti ilaalamuu qabaas ja'an. Ibsi embaasiin Itoophiyaa Biraasiilsi jiru baasee ibsa waloo kana keessatti akkaataan maqaan hidha haaromsaa itti eeramelattis komii qabu ibsee jira. Hidhi kun maqaa akka Itoophiyaatti qofa osoo hin taane Afrikaa fi addunyaa irratti itti beekamu qaba. Hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa jedhama. Hiika maqaa hidha kanaa kaayyoo fi galma isaa faana wal qabata kan jedhu ibsi embaasiin Itoophiyaa Biraasiilsi jiru baase kun ofiin of misoomsuu fi qabeenya ofii misoomsuun guddachuun Afrikaa keessattis akka danda'amu mul'isee jira. Kanaaf Itoophiyaan gamtaa Awurooppaa fi miseensonni isaa ibsa dabaa fi dogongoraa kana keessaa deebi'anii ilaaluu akka qabanii fi akka sirreessan ibsi embaasiin Itoophiyaa Biraasiilsi jiru baasee gaafatee jira.